Hawetan Fetena jedhama walaloo kana barreesse kan naaf laate barreessaa kitaaba afaan oromoo kan ta'e dargaggoo Kaaniinus Kaasaa hedduu galateeffachuu barbaada. Waltajjii kanarratti kan naaf feeres barreessaa fi gulaalaa kitaabota afaan oromoo kan ta'e barreessaa kitaaba Kolfeen Aare kan jedhamu barreessaa falmataa taaraqeen hedduu galateeffachuu barbaada. Isinillee waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Ani yoo deebisee yoo waa gaarii